mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qofatu taabota qabaa? Ammas akka walitti kaasan taabota hubanne irra taananii gaaffiin kun ka'a jedhee yaadu. Yeroo baay'ee namoonni gaafa kaasanii taabonni 44 eessaa dhufe jalqaba Waaqayyoo Museedhaaf taabonni tokko kenne kan jedhan jiru. Sirnoota mana kiristaanaa keessatti yeroo raawwataman keessaa tokko Taabotaaf ni sagadama. Taabotaaf sagaduun maaf akka barbaachise? Maaliif immoo haguugamaa? Waan sammuu kee keessatti uumamee jirudha. Sigalemti fakkeenyaaf qaama tokkoof gaafa sagaddu sammuu kee keessatti namni sun bakka qaamni ati sagadduuf sun hiika akkamii qaba? Waaqayyoo sammuu kee keessatti gaafa sagadduufi hiika akkamii qaba? Egaa taabonni humna qaba jettanii Kiristoos hojii wal qabata jettanii wanti humna qabu kun akkamitti hatama? Taabonni hatame jettu. Kanaaf walumaa galatti kabajni taabota hatamuu dhiisuu isaatiin murteeffamu. Yesus Kristus Waaqayyo daajette tawaayidoon wangeelaan nu barsiisa. Dhimma taabota kana wajjin taabonni kun ammas namoonni hedduu itti dogoggoru asittis hin dogoggoru. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo qofaa keessatti argamteeru. Dhuguma kun mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qofatu taabota qabaa? Yoo akkas ta'e wanti kanaan dura kaasnee hojii wanta ulfaalleessu qaba waan ta'eedhaaf. Hiikama isaadhaa yookaan immoo ibsa dhugu taabota kakuu haaraa keessatti caqasa irratti kaasnee hojii ulfaalleessa waan ta'eef mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo qofa qabamu warreen kaanillee qabu. Warreen Ortodoksii isaa ta'anii warreen obboleewwan shanan jechaadha. Isaanis haa ta'anii kaanis qabu. Isa kanarratti maal jettuun? Tole gaaffii bareedaadha. Tarii waanuma yookaan kabaja manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa taabotaaf qabduu fi haala sirna kabaja ayyaanotaa ishee irratti sirna waaqeffannaa ishee irratti hundaa'anii namoonni karaa kanaa dhufanii akka manni kiristaanaa biyya kanaa akka dogoggortetti kaasan jiru. Kun garuu dogoggoradha. Ammas akka walitti kaasan taabota hubanne irra taananii gaaffiin kun ka'a jedhee yaadu. Sababni isaa taabonni fooniif dhiiga Kiristoos wajjin wal qabata taanaani manni kiristaanaa fooniif dhiiga Kiristoos hin dhiyeessine jirti. Mana kiristaanaa taate. Manuma kiristaanaa manuti mana kiristaanaa kana wajjin wal madaalchisnu manni kiristaanaa warreen ta'an kanneen nuti mana kiristaanaa doogmaatiin nuti garaagarummaa qabnu amma kaatolikii fi manni kiristaanaa gara bahaa jiran kun Giriik, Raashiyaa warri kun fooniif dhiiga Kiristoos hin qabani, hin dhiyeessani, aarsaa kana hin dhiyeessani. Dhiyeessu. Kanaafuu eega taabonni sana wajjin wal qabata ta'ee as qofa jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma hundi isaaniiyyuu maqaa itti waaman qabaachuu danda'u. Maqaa malee tajaajila inni kennu stiil tokkumadha. Maqaa itti waaman qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma warri kooptiik afaan isaaniitiin luhii jedhu. Kana jechuun gabatee akka jechuuti jechuudha. Gabatee aarsaan irratti dhiyaatu akka jechuuti. Fakkeenyaaf kooptiik egaa nu wajjin orientaal warra ta'an nu wajjin obboloota doogmaadhaan wal fakkaanna. Sirna waaqeffannaatiin immoo tarii iddoo tokko tokkotti garaagarummaa qabaachuu dandeenya jechuudha. Achi darbee warruma immoo doogmaatiin xiqqoo ishii garaagarummaa qabnu wajjin walaalama warra Isterni, warra Giriik, Raashiyaa kana warra bahaa jechuudha. Isaan illee qabu. Waan irratti aarsaa kana dhiyeessan qabu. Maal jedhu afaan Giriikiitiin andii miinsiyoon jedhu. Kana jechuun bakka taabotaa yookaan bakka aarsaa akka jechuuti. Yookaan bakka taabotaatti kan fayyadamu jechuu isaaniiti. Kaatolikii yoodhaan kaatolikii wajjin nuti garaagarummaa guddaa qabna. Garuu isaanis aarsaa kana kan dhiyeessan meensaa kan jedhan qabu xarapheezaa jechuudha. Yookaan meensaa xarapheezaa minjaala akka jechuuti. Kanarratti aarsaa dhiyeessu. Walumaa galatti manneen kiristaanaa aarsaa fooniif dhiiga Kiristoos dhiyeessan kun kabajaniitu kabajaan waan irratti aarsaa sana dhiyeessan qabu jechuudha. Tarii garaagarummaan tokko tokko namoonni illee akka sirriitti gaaffii isaanitti ta'u kan taasisan garaagarummaa tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf amma taabonni as mana kiristaanaa keenyaa bahee yeroo cuuphaa bahee galaa yeroo ayyaanotaas immoo ayyaanota yaadannoo immoo bahee galaa walumaa galatti socho'a. Ni socho'a jechuudha. Manni kiristaanaa biroo irratti wanti akkasii hin jiru. Sirni waaqeffannaa kun hin jiru. Kana jechuun garuu garaagarummaa bu'uuraa jechuu miti. Kun waan salphaadha. Isaan waan taabota baasuu dhiisanii fi hin fayyadi yookaan immoo karaa Kiristoos irra karaa dhugaa irra hin jiran jechuu hin dandeenyu. Nuti immoo waan taabota baasnuu fi fayyina isaan dursine jechuus hin dandeenyu. Kun sirna waaqeffannaa keenyaadha. Akkamitti akka dhufe garuu duubatti deemnee gaafa ilaallu jalqaba kaasneera. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyyi kun jechuudha.
kakuu moofaa fudhattee turte. Sirna kakuu moofaa wajjin walitti dhufeenya qabdi. Kakuu moofaa keessatti taabonni akkamitti ture kan inni kabajamaa ture irra caalaa. Sirni waaqeffannaa kan gaggeeffamu ture baatanii deemu ture. Waraanni gaafa jiru baatanii deemu. Waa tokko wanni rakkisaan gaafa jiru baatanii ka'u. Waaqayyos immoo karaa sanarra goree isaanitti dubbata isaan xaraaramaa ture. Galaanallee addaan kutaa turan baatanii jechuudha. Taabota kakuu moofaa. Itoophiyaa jechuun biyya waan kana dubbisaa guddattedha. Taabonni baatamuusaa, taabonni iddoo tokkorraa iddoo biraatti socho'uusaa dubbisaa guddattedha. Kakuun haaraa gaafa dhufu maal goote sirna fayyada jette akkuma Abune Gorgoriyoos seenaa kiristaanaa kitaaba isaanii irratti kaasanii sirna fayyada jette hiika kiristaanummaatti kennite har'allee fayyadamuutti jirti jechuudha. Kanaaf amma aadeffannaan taabota baasanii galchuu gara bakkee laggeen cuuphaatti baasu maal kun irra caala gara kakuu moofaa keessaa kan dhufedha. Sirnicha dhufee malee amma hiika sirnichi qabu sun kakuu moofaa sanadha jechuu hin dandeenya. Har'a taabota baasanii gaafa deemnu akka Iyyaasuun fa'aa kakuu moofaa keessatti baatanii waraanatti ba'an sana miti barnuti. Yesuus Galiilaarraa gara Yordaanos deema jennee baana barnuti cuuphaa keenya irratti. Kiristoositti lallabuudhaaf. Argitee? Kun amma lallaba kakuu moofaa moo haaraati kun? Kakuu haaraadha malee kakuu moofaa keessatti Yesuus Yordaanos irraa Galiilaarraa gara Yordaanos deema jechuu hin dandeessu. Garuu kakuu haaraa keessatti immoo yeroo inni cuuphaaf deeme sana. Manni kiristaanaa Kiristoos wajjin duukaa buuteetu hojii fayyinaa inni hojjete sana ni lallabdi jechuudha. Sirni waaqeffannaas kana. Kanaaf adeemsi taabota baasanii baatanii deemuu kuni adeemsi sun kan kakuu moofaarraa dhufe haa ta'u iyyuu malee ergaa inni qabu. Dhimma ijoo inni of keessatti qabate garuu Kiristoosin lallabuu fi dhimma sirna waaqeffannaa kakuu haaraa wajjin wal qabatudha jechuu barbaadeen. Kana akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan tokko tokkoon uumame kanaaf. Sirnumti cuuphaa biyya keenyaa iyyuu akka amma argaa jiru kanatti qindaa'ee kan inni hojiirra ooluu jalqabaa kaasee jechuu hin dandeenyu. Bara yeroo dhiyoo as sirnoonni sirriitti fooyya'aa dhufaniira hin jiru. Manni kiristaanaa duratti hin turre jechuudha. Duratti yeroo sirnoota akkasii hin qabne mana kiristaanummaa hin guunne jechuudha. Ulaagaa sana hin guunne jechuu dandeenya. Hin dandeenyu. Manni kiristaanaa gaafa sirnoota kana qabdus gaafa sirnoota kana hin qabnes manuma kiristaanaa turte. Nama fayyisuu dandeessi. Namoota gara Kiristoositti fiduu dandeessi turte jechuudha. Mana kiristaanaa Itoophiyaa kana qofa miti. Akkuma waliigalaatti manni kiristaanaa haala amma irra jirtu kanarra kan geesse bara yeroo boodadha. Sirna waaqeffannaa wal qabateeti. Dhugaa qabattee osoo hin taane. Dhugaan manni kiristaanaa qabattee kan jijjiiramu hin jiru. Garuu sirnoonni waaqeffannaa haaluma naannoo isheen keessatti tajaajiltu sanarratti hundaa'ee jijjiiramuu, fooyya'uu, wanti keessaa hafuu, wanti immoo itti dabalamuu danda'a jechuudha. Sirna waaqeffannaa wal qabatee. Dhugaan qabatte garuu dhugaa bara baraati. Dhugaan jijjiiramna waan ta'eef yoomiyyuu hin jijjiiramu. Isa kana akkasitti yoo hubanne waan salphaadha jedhee yaada jechuudha. Kanaaf isaan taabota baasuu dhiisuu keenya irratti garaagarummaa qabaanna malee dhimmi ijoon garuu baasuu dhiisuu sana miti jechuudha. Baasuu dhiisuu keenyaanis immoo biyyi keenya fayyadamteetti malee waan miidhamte hin qabdu. Gaafa taabota baasnu barre galanni achirratti dhiyaatu sun waaqayyoomaaf dhiyaata. Kiristoosin ol qaba. Inda'uun gaafa taabota baasnu fakkeenyaaf Iyyaasuun fa'aa taabota gaafa baasan fannoo qabu turani fuuldura isaaniirra. Har'a fannoo moo taabota dura deema? Fannoon dura deema. Fannoon ol jedhee dura deema. Ati gaafa fannoo sana argitu machim Iyyaasuutiin yaadattu yookaan Museetiin yaadattu. Kiristoosin yaadatta. Kiristoos isa siif fannifame yaadatta. Taabota sana yoo argitu immoo dhiigaa fi foonsaa kan inni aarsaa taasisee nuuf kenne sana yaadachuu qabda. Kiristaanonnis immoo taabota kabajuu kan qaban yaada kanaa jedhama. Kanarratti kan dhaabbate ta'uu qaba. Kabajni isaan taabotaaf qaban malee isa kakuu moofaa sanarratti kan dhaabbate ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuun barbaachisa malee mana kiristaanaa kana qofa miti kan qabaatu. Osuma ta'es immoo dhimmi sirna waaqeffannaa waan manni kiristaanaa tokko ittiin dhugummaa ishee ittiin beekamu miti jenneerra. Wanni guddaan amantii isheen amantee fi hundee isheen irra dhaabbattedha. Yeroo baay'ee namoonni gaafa kaasanii taabonni 44 eessaa dhufe jalqaba waaqayyoo Museedhaaf taabonni tokko kennee kan jedhan jiru sirnoota mana kiristaanaa keessatti yeroo raawwataman keessaa tokko taabotaaf ni sagadama. Taabotaaf sagaduun maaf akka barbaachise. Maaliif immoo haguugama? Maaliif immoo maqaa qulqullootaan moggaafama? Okay. Galatoomni gaaffii gaariidha. Inni jalqaba maqaa kaastee jirta. Maqaan
takka maqaan yerootti murteessaa ta'us qaba jedha. Yeroo immoo maqaarra immoo wantoota maqicha keessa jiran hubachuun si barbaachisu jira beektaa. Amma taabota erga jedhamee bakka taabota kakuu moofaati jedhanii kan goganii si falman jiru. Kun ta'uus hin qabu. Taabota yeroo jettu manni kiristaanaa kun maalidha keessa galtee hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu walumaa galatti taabota kakuu haaraa kana yookaan kakuu haaraa keessatti maqaa garaa garaatiin waamama jechuudha. Dhimmoota tokko wajjin wal qabatee fakkeenyaaf akkuma duratti kaasaa ture iddoo aarsaa jedhama yookaan altaar jenna kana miswaa jenna afaan Giiziitiin altaar jenna. Iddoo aarsaa kan jedhamee fi aarsaan dhugaan sun kan irratti dhiyaatu waan ta'eef aarsaan dhugaan fooniif dhiigni Kiristoos kan irratti dhiyaatu waan ta'eef tsillaatiis immoo jedhama. Amma tsillaatiin kakuu moofaa keessatti tsillaatiin taabota wajjin garaagarummaa qaba jenneerra. Taabonni waan tsillaatiin keessa taa'udha. Taabota keessa tsillaatii qofa bitan ta'a ture. Kanas saadiitu ulee Aroon achi keessa turte mannaa achi keessa ture jenneerra. Amma tsillaatii kan jedhameef taabonni kakuu haaraa kun immoo kan tsillaatii gaafa gabatee akka jechuuti waan irratti barreeffamu wayii akka jechuuti. Waan abboommiin kurnee irratti barreeffamaniif osoo hin taane waan maqaan Kiristoos alfaa oomeegaa jedhu sun irratti barreeffameef tsillaatii jedhama jechuudha. Kakuu moofaa keessatti taabota tsillaatis kan jennu garaagarummaa qaba ture inni. Kakuu haaraa keessatti garuu isuma nuti aarsaa irratti dhiyeessinu kanatu taabotas jedhama tsillaatis jedhama jechuudha. Inni biraan bultoo kan taabota jedhama inni irra kana baay'ee irra deebinu. Inni biraan bultoo kakuu jedhama yookaan immoo የቃል ኪዳኑ ታቦት yeroo jedhamu dhageenyama. Yookaan bultoo kakuu wajjin wal qabata jechuudha. Kakuun sun maalidha? Amma kakuu moofaa keessatti illee taabonni akkas jedhama. Maqaa akkasii waamaa ture. Kakuun sun garuu kakuun yeroo kakuu moofaa keessatti ture isa Kiristoos dhalachuuf kakuu waadaa fayyinaati. Amma garuu akkas miti. Amma garuu kakuun jiru isa Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6:56 dubbate sanadha. Kakuun nuuf galeera. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa jiraata. Anis immoo isa keessa nan jiraadha jechuudha. Kiristoos wajjin jiraachuun immoo mootummaa isaa keessa jiraachuu jechuudha. Kanaafuu waadaa kana wajjin waa wal qabatuuf bultoo kakuu yookaan qaal kidaanu taabooti jedhama jechuudha. Waadaa isa kana wajjin waadaa kakuu haaraa kana wajjin wal qabatuuf. Inni biraan kanuma wal qabsiisnee waa'ee lakkoofsa taabotaati. Lakkoofsi taabota 44 jedhu wanti kun eegana of baree jalqabee dhimmi kun hin ka'a. Haga wanaatti illee ka'aa jira. Maaliif akka ta'e maaliif akka kun keessaa baduu didan beeku. Karaa itti yeroo baay'ee hafuurri hojjetu keessaa tokko kanadha. Dhimmoota mana kiristaanaa keessatti bakka hin qabneef bakka kennu akkati bakka kennitu taasisa. Yeroo kee baay'ee humna kee baay'ee waan sanarratti akka gubdu. Amma namni taabota 44 maaf jedhee kunumti naan gallee amantaa isaa kanatti shakkuu jira. Shakkuu jiru baay'ee. Hin jira. Kun qaaniidha. Yeroo hedduudhaan sooshaal miidiyaa irrattis hin gaafatu. Kana jechuun namoonni sirriitti gaafachaa jiru jechuun namoota sana keessatti wanti kun bakka argateera jechuudha. Maaf akkas ta'e? Sababni isaa beektaa mana kiristaanitti bu'uurarraa beekuu dhabuuni bakka wantootuma salphoo akkasirratti akka sammuun kee dhiphatu amantaan kee akka dadhabu si taasisa beektaa. Kanaaf mana kiristaanirraa bu'uurarraa haa beeknu ergaa jedhu dabarsuun barbaadasuma. Kana wal qabatee taabonni 44 jedhamu kun callisee waan dhufes miti. Himamsa hawaasaati. Akkan maddaanii argadheen akka ibsutti seenaa wajjin wal qabate seenaa mootota yeroo biyya kana keessatti magaalli mootota Gondor yeroo turetti mootonni mana kiristaanaa ijaaruu irratti akka xiyyeeffatanii fi walharkaa fuudhanii mootiin tokko 2-3 ijaaraa walumaa galatti yeroo ta'e wayiitti bara mootummaan magaala Gondor ture sanatti taabonni 44 akka ijaarame. Har'a garuu Gondor keessa 44 qofa miti baay'ateera. Takka takkaanii beeku maaliif waan ijaan arginurra waan wayii kaleessa nutti himamaa ture amanuutti akka xiyyeeffannu beeku malee ijumaan gaafa arginu taabonni 44 akka hin taane beekamaadha. Kana inni biraan lakkoofsi taabotaa murtaa'uu hin danda'u yeroo kanatti. Kakuu moofaa keessatti murtaa'aa ture tokko ture. Sababni isaa saba tokkodha kan tajaajilaa ture. Saba tokkoof dhaabbata isaan hundi wajjin jiru turan. Wajjin iddoo tokko naannoo tokko jiraatu turan. Booda gaafa manni qulqullummaa Solomoon ijaarame sunis mana qulqullummaa Solomoon jechuun waa biraa miti bara dunkaanuma nuti duratti ibsine sana kutaa jalqabaa sana keessatti ibsine sanatu gara manaatti guddatee ijaarame qindaa'ee gara manaatti jijjiirame jechuudha. Taabonni achi keessa bulee Israa'eloonni achi turan isaanitti waan dubbachaa tureef tokkuma ture inni. Amma garuu
fayyinni waaqayyo namaaf kenne addunyaa hundaaf kenne. Addunyaa hundaaf kenne waan ta'eef bakka itti kiristaanonni jiranii fi bakka itti aarsaan dhiigaaf foon Kiristoos dhiyaatu kun hunda taabonni jira jechuudha. Lakkoofsa kana jechuu hin dandeenyu amma nuti. Lakkaa'uunis hin barbaachisu. Kitaaba qulqulluu amma lakkoofna eenyu akka jiru eessa akka jiru namni beeku hin jiru. Maaliif dhimma fayyina namootaa jawwaala qabatuuf koppii ta'ee nama hunda bira gahaa mana kiristaanaa hojii kana hojjetti jechuudha. Lakkoofsaan beekuunis hin barbaachisu. Taabonnis akkasuma. Kanaaf lakkoofsa taabotaa 44 jechuu hin dandeenyu. Kuni hundi keenya osoo nurratti hafe baay'ee gaariidha. Dhaloota kana booda jirtu osoo darbuu baate himamsi kun baay'ee bareeda. Amma ilaali kana bara tajaajilaa fi gaafuma kaadhimamnu kan tajaajilatti gaafa baanullee hammam of ijaaruu akka qabnu hubannoo akkamii warreen barsiisnu irraa hubannoo akkamii akka qabaachuu qabnu nutti mul'isa jechuudha. Malee irraa waltajjii dhaabbatee namni taabota 44 waamaa jira jechuun namni kun eessa jira hubannoodhaanis maaliidhaanis eessa jira jettee yaadde gaaffii keessa nama galcha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti wanti akkasii ta'uu hin qabu. Lakkoofsa taabota akkasitti yoo kaasne amma taabota hojii wal qabatee egaa sirnoonni waaqeffannaa jiran jiru. Fakkeenyaaf taabotaaf sagaduu. Kakuu moofaa keessatti taabota fuulduratti gaafa sagadamu arginee jirra. Nuuf barreeffameera. Fakkeenyaaf Iyyaasuun kitaaba isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irratti taabotaaf akka sagadee gaafa ibsu yemmus jedha Iyyaasuun gaddee uffata isaa tarsaasee saanduqa kakuu waaqayyoo duratti hamma galgalaa'utti adda isaatiin gadi gombifame. Innii fi maanguddoonni Israa'el gaddarraa kan ka'e awwaara mataa isaaniitti of facaasanii jedha. Kanaaf taabota kakuu moofaa sanaa fi sagadamaa tureera. Amma gara sagada mana kakuu haaraa kanatti gaafa dhufnu yeroo baay'ee mana kiristaanaa keenya keessatti sagada kennaa sagada waaqummaa kan jedhamu kun hin ka'a. Afaan Giriikitiin laatiriyaa fi duuliyaa kan jennu jechuudha. Laatiriyaa jechuun sagada waaqummaati. Duuliyaa kan jennu kun immoo sagada kennaati. Kan qulqullootaaf sagannu jechuudha. Kilaasifikeeshiniin kun yookaan immoo qoqqoodaamti kun iyyuu namootaaf akka sirriitti xiqqoo shaagatee hubatamuuf jechaadha malee dhimmi sagadaa dhimma akkasitti iddoo kanatti qoqqoodee ilaaltu miti. Because sagada kan murteessu kabaja qaamaati isaaf sagaddu sana fi waan sammuu kee keessatti uumamee jirudha. Sigalemti fakkeenyaaf qaama tokkoof gaafa sagaddu sammuu kee keessatti namni sun bakka qaamni ati sagadduuf sun hiika akkamii qaba? Waaqayyoo sammuu kee keessatti gaafa sagadduuf hiika akkamii qaba? Waaqayyoo jettee sagaddaa jechuudha. Malee akshinii ati hojjettu yookaan immoo sochii ati sirraa taasistu kun gosa sagada murteessu. Sagada jechuun kabaja bara. Kabajuma waan sammuu kee keessa jiru gaafa gochaadhaan agarsiistu jechuudha. Isa harkaan barreessitu sana gaafa gochaadhaan agarsiistu jechuudha. Kanaaf taabotaaf kan sagadamu maaliifi kan jedhuufi taabotuma hubanne taanaan maaliif akka sagadamu ifadha. Maqaan achirratti barreeffame maqaa eenyuti jenneerra. Maqaa Kiristoos jenneerra. Qulqulluun Phaawulos immoo ergaa isaa gara Filiippisitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti maal jedheera? Waa'ee maqaa kanaa gaafa kaasu kanaanis warri bantii samii keessa jiran warri lafarraa warri lafa jiranis hundinuu ulfina maqaa Iyyesuusiif jilbeeffatanii akka sagadan godhee jedhe. Kanaafuu jilbii hundumtuu maqaa kanaaf jilbeeffata jechuudha. Maqaa kanaaf jilbeeffata. Kanaafuu taabotaaf kan sagannu ammallee wanni irra deebine sirriitti hubachuun barbaachisu taabotaaf fuulduratti gaafa sagannu waaqayyoof sagadaa jira jechuudha. Taabota sanaaf miti. Kun haala dubbii keenyaati yoo ta'e malee amma Iyyaasuun gaafa duratti kaasne Iyyaasuun taabota duratti gadi gonfame gaafa taabota inni barre dhimma waan mukarraa hojjetame sanarraa dhimma qabaatee miti barre. Ulfinni waaqayyoo achirratti waan mul'ateef waaqayyoof sagadaa jira. Eenyu duratti sagade garuu taabota duratti waaqayyoof sagade. Nutis har'a taabota duratti gaafa sagannu taabota sanaaf osoo hin taane ulfina waaqayyoo isa karaa taabotaa nutti mul'atu. Kiristoos isa qaamaan gaafa qiddaasee keenya taabota sanarratti nutti mul'ate akka isa nyaannuuf akka isa dhugnuuf of kenne sanaaf maqaa achirratti barreeffame sanaaf galata yookaan immoo sagada waaqummaa sagannaaf jechuudha. Kiristaan akkasitti hubatee sagaduu qaba. Duratti sii kaaseera. Sagada maalummaa isaa kan murteessu imeejii keessa keenya keessatti uumamedha. Malee ati taabotaa fi muka itti sagadda taanaan
rakkoodha kun. Muka dhahettee keessa keetti yaaddee sagadda taanaan. Garuu akka amma duratti kaasne kanatti hubattee taabutaaf sagadda taanaan sun waan manni kiristaanaa barbaadu adeemsa sirriidha jechuudha. Xaawootis nama hin jechisiisu jechuudha. Akkasitti yookaan sagannuuf ta'e namoonni alarraa nutti kaasan sanallee deebiitti kennuu dandeenya jechuudha. Xaawootii akka hin taane karaa ittiin kiristoosiif sagannu, karaa ittiin maqaasaaf sagannu jechuudha. Amma namoonni biroon baree carraamatti maqaasaaf sagadaniif hin qaban barre. Mee amma maqaasaaf akka sagadan godheedha kitaabni qulqulluu. Mee sirnoota waaqeffannaa keessumaa manneen waaqeffannaa ollaa keenya jiran ilaali. Karaa ittiin carraadhuma ittiin maqaa kanaaf jilbeeffatan qabu? Hin qaban. Hin qaban bar. Wanni hunduu afaanuma irratti dhuma jechuudha. Akkas qofa miti jireenya ta'uu qaba. Maqachaaf jilbeeffachuu qabna, sagada kennuu qabna jechuudha. Kanaaf sagadna jechuu barbaadeeni. Inni biraan maaliif haguugama kan jettee egaa taabonni kakuu moofaa sun maaliif akka haguugamu kaasne ture. Warqiidhaan haguugama bar. Hammam akka kabaja qabu. Walumaa galatti yeroo sanatti meeshaawwan achi keessa turan warqiidhaan meeshaa waan qaalaa irratti kan isaan hojjetamaa turan. Kun kan jechuun maal jechuudha? Kun ulfina waaqayyoo ibsuuf akka isaan ulfina tajaajila qulqullaaf filataman ibsuuf ulfina waaqayyoo qodaalee sanarra bulu ibsuudhaaf kan inni taasifamaa ture jechuudha. Fakkeenya ta'eeti. Har'allee amma har'a taabota qofa miti bara. Luboonni fakkeenyaaf uffata isaan uffatan hin calaqqisa, hin bareeda. Akka bareedus immoo gorfama. Suni amma kabaja luba sanaaf akka nutti hin fakkaanne. Kabaja waaqayyoo tajaajila sana keessa jiru. Fakkeenyaaf waltajjii irra gaafa namni tokko uffata bareedaa uffatee dhaabbatu kabaja sanaaf miti. Kabaja tajaajilichaaf. Kabaja jecha waltajjicha irraa darbuudhaaf. Taabonni gaafa haguugamus immoo nuti akkuma kaasne taabonni mukarraa yookaan dhagaarraa hojjetama jenneerra. Dhagaa kabajuuf yookaan muka kabajuu barbaannee miti. Ulfina waaqayyoo ittiin ibsuudhaaf waan dandeenyu jechuudha. Amma osoo dandeenya bara akka warra kakuu moofaa warqillee osoo haguugne hin dandeenyu garuu. Garuu immoo haga dandeenyu waaqayyoof ulfina kennineera karaa sana jechuudha. Kanaafuu kabajumaaf haguugna malee wanta icciitii ta'e yoo namni arge waan hin fayyadne ta'e wayii miti. Waan nama qaanessus ta'e miti. Fakkeenyaaf namni uffata uffatee kan deemu uumamni isaa waan nama qaanessuufi nama hin qaanessu bara. Hojii harka waaqayyooti. Ulfina qaba nama hin qaanessu. Garuu uffannee deemna. Bakka. Kana hubanne jennaan maaliif akka uffata uffannee deemnu nuti hubanne jennaan sunillee ifadha jechuudha. Kanaaf kabajaaf haguugama jechuu barbaadeeni. Inni biraan maqaa qulqullootaan maaf moggaafaman? Egaa manni kiristaanaa mana kiristaanaa keessatti yaadannoon qulqullootaa ni jira. Yaadannoon qulqullootaa akka ta'u kan eeyyame immoo waaqayyoodha. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis isa kana waaqayyo dubbatee jira. Qulqullootaaf warreen isaaf jedhanii jireenya isaanii kennaniif maqaa hin banne. Maqaa bara baraa mana isaa keessatti akka dhaabuuf waadaa galee jedhe Isaayyaas 56 lakkoofsa 4-5 yoo dubbisnu egaa waaqayyo xu'aashota sanbata koo eeganiif wanta na gammachiisu warra godhaniif jedha. Wanta na gammachiisu warra godhaniif warra kakuu koo jabeessanii eeganiifis ani mana qulqullummaa koo keessatti keellaa isaa keessattis ijoollee dhiiraa fi dubaraarra ijoollee dhiiraaf dubaraa qabaachuurra kan caalu maqaa maali? Maqaa bara baraa hin bannee fi seenaa isaan ittiin yaadataman. Bakka kanuma. Mana kiristaanaa taabota qofa miti kan isheen maqaa qulqullootaa moggaasaa jirtu. Xaabala. Waan hedduu. Dabirii mayyuu taabota sanarraa kan ka'e maqaa qulqullootaa waama. Deemee garootti keessatti ammallee maqaan qulqullootaa jireenyi isaanii dubbifamuusaa Kiristoos maal lallaba? Kiristoos maal ol kaasa malee kabaja isaan ofitti fudhatanii jiru. Isaan immoo maal kabajati? Waan warra kabajamedha bara. Kabajni isaanii warra dhumedha bara nuti dhugaa bahaa jiraanna malee. Dhugaa dubbachaa jiraanna. Dhugaa dubbachuun immoo kiristaanummaadha. Fakkeenyaaf ati kabaja qulqulluu taklaamotiif kenname dubbachuun bu'aa maal qaba? Isaaf bu'aa maal qaba? Siif garuu bu'aa qaba. Tokko dhugaa dubbachaa jirta. Lammaffaan eebba isaan irraa hirmaatta. Waaqayyoos immoo jaallata. Waaqayyoos immoo Meeqa kasa tokko si dubbisa kan kitaaba qulqulluutti barreeffame waa'ee yaadannoo kana. Dhuguma isiniin jedha. Bakka addunyaa keessaa wangeelli kun lallabamu hundatti kan isheen naa taasiste yookaan kan isheen taasiste kun isheef yaadannoo akka ta'utti ni himama. Eenyuuf waadaa gale? Maariyaam. Maal goote Maariyaam? Maariyaam laphee cabeen gara isaa dhaqxee cubbuu isheef boossee imimmaan isheetiin luka isaa dhiqxee rifeensa isheetiin qorsite. Waan isheen naaf waltee kun jedha. Kun waaqayyoof wanta guddaadha. Laphee cabeen dhaqxe.
Waan isheen naaf goote kun bakka wangeelli himamu hundatti yaadannoo eenyuuf? Yaadannoo ishiif bakka wangeelli himamu hundatti ni himamaa. Maaliree Maariyaam imimmaan ishee dhangalaastee yoo kan maqaan yaadannoo ishee taasifamu ta'e warri morma isaanii kutanii dhiiga dhangalaasan qulqulleetti arsee maanfaa maqaa isaaniitiin mana kiristaanaa keessatti yaadannoo taasifame wanta nama aarsus yookaan rakkoo uumuus hin qabu, waan Kiristoosiin haguuguus hin qabu. Jireenya qulqullootaa gaafa jennus immoo wangeela jiraatame, wangeela hojii itti hiikame jechuudha malee waan biraa miti. Wangeeluma qubeedhaan tarreeffamee waraqaa irratti barreeffame jireenyaan barreessanii jechuu keenyadha. Kanaaf gabaabumatti inni sun bal'inaan dubbii qulqullootaa keessatti ka'uu danda'a garuu yaadannoo qulqullootaaf akka taasifamu yoo hubanne asirratti gahaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubatamuu qaba jechuu barbaadeen. Ayyee barsiisaa keenya guddaa galatooma yaadota bal'aa ta'anii fi ifoo ta'an karaa ifaatiin kan nuuf kaastanii keessumatti iyyuu maqaalee taabotni itti waamaman ilaalchisee maqaa akkamiidha akka isaan waamamanii kakuu haaraa keessatti akkasumas immoo hubannoo dhimmoota taabota 44 hojii fi taabonniif maaliif sagannaa maaliif immoo haguugama maqaa qulqullootanis maaf foggaba akka jedhu bifa ifaa ta'een nuuf kaastaniitu xiqqoo waan itti dabalatariiti dhimma moggaasa maqaa wajjin namoonni kan isaan dogoggoranii baay'ee ittiin kufanii taabonni maqaa qulqullootaa moggaafamu nuti malee kan lallabu Kiristoosidha. Yoomuu taanaan jalqaba irratti maqaas kaasnee jira waan ta'eef ala boca masaa irratti ala hojii isaa irratti kaasnee jirra. Akkaataan itti hojjetame taabota maqaa Mikaa'eliidhaan yoomuu moggaafames maqaa Arseemaadhaanis maqaa wareegamtoota abbaa fedheen yoo moggaafame taabonni suni alfaaf omeegaa akka jedhu waa'ee Kiristoos kan lallabudha. Addatti gaafa Mikaa'el yookaan maqaa Mikaa'eliidhaan moggaa'e qulqulluu Mikaa'eliidhaaf moggaa'e qofaadhaa fi maqaan irratti barreeffamu wanti irratti barreeffamu jijjiiramu jechaadha. Bakka kamittuu kan ilaalamu Kiristoosidha. Waa'ee Kiristoos kan himudha. Isa kana ala kanaan yoo hubattan gaariidha jedhee yaada. Egaati taabonni kun maqaa Kiristoosiin irratti barreeffamee jira. Wanti maqaan Kiristoos irra jiru immoo humna qaba. Erga humna qabaatee maqaa Kiristoos irra jira hoo taabonni maaliif hatamaa kan jedhan namoonni ni qabu. Sababiin isaa iddoo adda addaatti yeroo taabonni hatamus dhagaa jira waan ta'eedhaaf tariitii kan argines jiraachuu dandeenya. Kanaaf ulfina kana soo qabu, maqaa kana soo qabu yookaan immoo humna kana soo qabu taabonni maaf hatamaa jedhanii namoonni kaasanii jiru. Asumaanis immoo gara golbaattis waan deemnuuf caqasoota taabotaa wajjin wal qabatanii kaa'anii jiru. Yeroo baay'ee shakkitoonni keessumatti namoonni yaada haala jiranii caqasa isaan kaasanii ittiin taabota kana kuffisuuf yaalan keessaati. Caqasni jalqabaan raajichi Ermiyaas kan barreesse boqonnaa 3:16 gubbaa irratti innis maal jedhaa isin baay'attanii biyya keessaa yommuu guuttanii namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu namni waa'ee isaa yaadatu kan isa barbaadus hin jiru inni deebi'ee hin hojjetamu jedha. Sababa kana kaasuudhaan Waaqayyoo taabonni akka inni afur taasisameera. Taabonni lammeeffaa akka irra deebamee hin hojjetamne abboomameera. Kanaaf isin taabota isaa fiddanii fayyadamtu jedhanii warreen kaasan caqasa kana wajjin wal qabsiisanii kaasanii jiru. Akkasumas immoo qulqulluun Phaawulosis ergaa isaanii barreesse irraa fudhatanii namoonni gara ganiinsaatti yookaan gara shakkumaatti yookaatti deemanii jiru. Innis maal jedha caafaatichi ergaa qulqulluun Phaawulos saba Qorontos barreesse isa lammaffaa boqonnaa 3:3 irratti maal jedha isin caafata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'u keessaa beekamaadha. Caafatichis qalamiidhaan otoo hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaatiin otoo hin ta'in garaa namaatti caafameedha. Kanaaf wanti barreeffame suni garaa namaa irratti malee gabatee yookaan taabota irratti barreeffame miti. Kanaaf taabonni hin barbaachisu. Wanti hundumaa Kiristoos akkasumatti hafuuraan nu ibseera jedhanii warreen gaaffii kana caqasa kana wajjin wal qabsiisanii kaasanii jira waan ta'eedhaaf caqasni kun dhuguma akka isaan jedhan wanta isaan jedhan kana ibsamoo maal ibsuu barbaadeeti akkamittiin deebiitti nuuf kennitu. Ayyee gaaffii bareedaadha. Waaqayyo ishee eebbisu. Dhimma egaa taabonni humna qaba jettanii Kiristoos hojii wal qabata jettanii wanti humna qabu kun akkamitti hatamaa taabonni hatamee jettu yookaan immoo waardiyaa ramaddanii eegsisiistu maaliif barbaachisee kan jedhu ka'eera. Kuni hojii Waaqayyoo akkamitti Waaqayyo akka hojjetu wallaaluurraa kan dhufe natti fakkaata.
humna taabotaa maaltu hatamuu fi hatamuu dhiisuudhaan wal madaalchise. Wanti taabonni waan humna qabuuf hin hatamuu, waan humna hin qabneef immoo hatamuu hin qabu waan akkasii maaltu kaase. Waaqayyo koo tarii nuti waaqayyo akka keenyatti yeroo dubbatu qofa waan hojjetu nutti fakkaatan ta'e waaqayyo yeroo callisu akka hojjetu hin beeknu. Kanaafuu dhimma hannaa wal qabatee egaa taabonni maal akka ta'e kaasneerra. Taabonni meeshaa qulqullaa'aa kan kabaja isa hundarra caaluuf filatamedha jenneerra. Kanaafuu meeshaalee qulqullaa'aa mana kiristaanaa keessa jiran keessaa isa tokkoo fi kabajaan warra kaan irra caaludha. Taabonni kana ta'uu sababa garaagaraa qabaachuu danda'a. Walumaa galatti garuu taabonni ta'uun isaa eeyyama waaqayyooti. Isa kana beekuun barbaachisa. Fakkeenyaaf taabonni kakuu moofaa keessatti taabonni kakuu moofaa sun hatamee ture bara. Warri Filisxeem fudhatanii turan bee. Waaqayyo garuu kana keessa hojii isaa hojjeteera. Ulfinni taabotaa Oromoota biratti akka beekamu godheera. Ulfinni Waaqa Israa'el akka beekamu godheera. Hatameellee hojii ulfina qaba jechuudha. Amma wanni guddaan taabonni hatamuudhaan ulfinni isaa darbaa osoo hin taane hatameellee akka ulfina isaa mul'isuu danda'u beekuun barbaachisaadha. Yeroo hatamuu wantoota garaagaraa akka inni mul'isu yeroo baay'een argina. Kanarraan ala garuu Kiristoos kan fannifame waan humna dhabeefi Waaqayyo ammarra yeroo baay'ee dhimmoota bakka nuti akka isaan jiraatan hin barbaanne tokko argaa jirru kana kan callisee fi waan humna dhabeefi akkaataatti hojjetu qaba. Akkaataatti hojjetu kan mataasaa qaba. Kaayyoo mataasaa qaba, guyyaa mataasaa qaba. Kiristoos salphinaa fi rakkina gidiraa fannoorraa ture sana hundaa kan inni obse hojii isaa hojjechaa waan jiruudhaaf. Hojii irra jiraachuu barbaade. Yeroo reebamaa ture inni hojii irra ture. Namoota fayyisaa ture. Yeroo arrabsamaa ture inni namoota arrabsamuu jalaa baasaa ture. Yeroo fannifamuu addaan hambisaa ture. Kanaaf nuufidha malee taabonni hatama kan jedhame inni taabonni yeroo hatamullee hojii hojjechaa jira jechuudha. Yoo mallee hojii hojjechuu baates immoo hin hatamuu kan jedhes hin jiru. Humna waan qabuuf hin hatamuu kan jedhes hin jiru. Kabajni namaa kabaja taabotaa akka caalu beekna miti. Kabajni kiristaanotaa akkoo kabaja taabotaa irra caala bara. Kabajni kiristaanotaa akka kabaja taabotaa irra caala. Fakkeenyaaf taabota eenyutu eebbisa jenne? Paappaasiitu eebiskoppoosii paappaasiitu eebbisa jenneera. Paappaasota irratti wanni hammeenyaan raawwatamu. Paappaasonni hin ajjeefamanii. Waaqayyo maaliif callise? Waan isaan kabaja ofirraa hin qabneefi miti. Walumaa galatti kun akkaataa itti Waaqayyo hojjetudha. Kakuu moofaa keessatti taabonni wanti ifa nuuf ta'e tokko jira. Taabonni sababa inni itti hatameef. Tajaajilli mana qulqullummaa keessa jiru Waaqayyoof kan hin mijanne yoo ta'e Waaqayyo hojii isaatti hojjechuuf taabonni sun akka fuudhamu taasisuu danda'a. Kanaaf tarii kun sababa tokkodha. Sababa nuuf ifedha malee sababa kana hundaaf Waaqayyo taabonni hatama jechuu hin dandeenye. Kanaaf walumaa galatti kabajni taabota hatamuu dhiisuudhaatiin hin murteeffamu. Yoo hatames immoo Waaqayyo hatamuu sana keessas waan hojjetu barbaadeeti. Walumaa galatti akkaataa Waaqayyo itti hojjetu nuti beekuu dhabuurraa kan dhufedha malee kun gaaffii ulfaataa baay'ee nama yaaddessu ta'ee miti jechuu barbaadeeni. Inni biraan caqasoota gaaffiin irratti ka'u. Caqasa lamaan tokko kaastee jirta. Inni tokko Ermiyaas boqonnaa 3:16. Inni kun maal jedhaa? Isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyo dubbatu, namni waa'ee isaa yaadatu, kan isa barbaadus hin jiru. Inni deebi'een hojjetamu jedha. Kanaaf kakuu haaraa kana keessa taabonni hin barbaachisu jedhanii kaasuu isa kan akka ragaatti qabatanii. Egaa inni kun hiika mataasaa qaba. Otuma ta'es immoo sirruma. Saanduqa kakuu waa'ee isa kakuu moofaa sana yeroo itti hin dubbanne ammadha. Waa'ee isaa amma dubbachuu hin dandeenye jedhu qulqulluun Paawulos jedheera duratti. Waa'ee isaa amma dubbannu jedheera. Sirriidha dubbannu. Osuma ta'eyyuu jechuudha. Garuu hiika caqasa kanaa ragaa tokko irraa kana dhagedhetti dhimmi kuni dhimma booji'amuu Israa'eloota warra Baabiloonitti. Isa hojii wal qabateetu machim namni gaafa gabrummaa jala jiru waan fedha isaa waan barbaade hojjechuu hin danda'u.
kabaja waaqayyoof kennaa turan sirna waaqeffannaa sanallee taasisuu hin dandeenye isaan Baabiloonitti gaafa booji'aman. Kanaafuu sirumaayyuu irra keessarraa kaasnee gaafa dubbisnu asirratti dhimmi ijoon ka'eeru dhimma ajajamuu dhiisuu Israa'eloota. Waaqayyoon gammachiisu Israa'elootaati asirratti kan ka'eeru. Sababa kanarraa kan ka'e Waaqayyo akka isaan irraa galagalu. Waaqayyo gaafa isaan irraa galagalu immoo isaan ni booji'amu jechuudha Ormootaan. Kanaaf biyya booji'aman sanatti ni horuu ni baay'atu garuu immoo bilisummaadhaan waa'ee taabota kakuu Waaqayyo waa'ee tajaajila mana qulqullummaa yaaduu akka hin dandeenye. Waan qaban hunda masiinqoo isaanii meeshaalee galataa isaanii akka fannisan dubbatu mitiire. Waa'ee Tsiyoon dubbachuu akka hin dandeenye biyya sanatti sana dubbatu. Kana jedhu otuma kakuu haaraa ta'e iyyuu garuu kakuu haaraa keessatti taabonni kakuu moofaa sun akka deebi'een hojjetamne akka waa'ee isaa yeroo kanatti yoo barnoota Kiristoosii lallabuuf ta'e alatti akka irra deebi'een dubbatamne kaasnee jirra waan ta'eef amma kana gaaffii namatti hin ta'u jechuu barbaadeen. Inni taanu caqasni lammaffaan ati kaastee lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 irratti isin caaffata yookaan barreeffama Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan yookaan qubeedhaan osoo hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis osoo hin ta'in garaa namaatti yookaan laphee namaatti barreeffamee jira. Kanaaf maal jedhu namoonni kun maal jedhanii taabota akkamitti hubataniiru? Taabota isuma kakuu moofaa sanatu har'a abboommi Waaqayyoo irratti barreeffamee mana kiristaanaa keessa jira waan ta'eef har'a yeroon isaa yeroo kakuu haaraati waan ta'eef akka kakuu moofaa sana ajaja Waaqayyoo taabota irraa akka guyyaa guyyaatiin dubbisne kan raawwannu miti waan ta'eef kan laphee keenya irratti barreeffamedha. Kanaaf hin barbaachisu jechuudha. Jalqabumaan taabonni sun akka abboommi Waaqayyoo irratti hin barreeffamne beekna. Garuu asirratti qulqulluun Phaawulos jalqabarraa gaafa kaasnu waan inni kaasu barbaade maal jechuu barbaade firiin keenyi isinidha jechuu barbaade. Firiin lallaba keenya. Firiin hojii keenya jireenya keessanidha jechuu barbaade. Kana jechuun kakuu haaraa keessatti kiristaanonni kan jiraachuu qaban seera laphee isaanii keessatti barreeffame akka ta'e kaasuu barbaade. Kana jechuun garuu wanti alatti barreeffame hin barbaachisu jechuu miti. Dhugaadha. Kakuu haaraa keessatti akka kaleessaa isa hin sobiin hin ajjiin jedhu sana tokko tokkoon dubbisnee miti kan hojiirra oolchinu. Jaalalli inni abboommiiwwan hundi ittiin raawwataman eenyurraa nuuf kennameera. Kiristoos irraa Waaqayyoorraa nuuf kennameera. Sun laphee keenya keessa jira waan ta'eef jaalala laphee keenya keessa jiru sanaan abboommiiwwan kan hundaa ni raawwanna malee har'a hatuun eeyyamamaa ta'e miti. Cubbuun eeyyamamaa ta'e miti. Garuu wanni sana dubbisnee miti har'a kan raawwannu. Jaalala isa laphee keenya keessatti barreeffame sanaan amantiidhaan barreeffame sanaan isaatiin abboommiiwwan kan raawwanna jechuudha. Kanaaf jaalalli gudunfaa abboommiiwwan hundaati. Xumura abboommiiwwan hundaati. Namni qulqulluun Phaawulos kan jechuu barbaadeeti. Malee akkas taanaan wanni alatti hin barreeffamu hin jiru taanaan kitaaba qulqulluurratti wanni barreeffame kun maal? Laphee keenya keessa eega jira ta'e maaf kitaaba qulqulluutti barreeffame? Kitaaba qulqulluu kana dubbisnee jireenya keenya keessatti jechi sun akka barreeffamuudhaaf namoonni akka irraa barataniidhaaf malee dhimma taabotaa wajjin tasuma waliin qabatu jechuu barbaade. Dhimma taabotaa wajjin waliin qabatu. Tarii qulqulluun Phaawulos isa gabatee irratti miti kan barreeffame jedhee fayyadamus kan inni jechuu barbaade garuu taabonni hin barbaachisu jechuu barbaade miti. Utuma ta'e immoo taabonni inni gabatee irratti abboommiin barreeffaman sun har'a hin jirus yeroo kanatti hin barbaachisus jenneera waan ta'eef kunis akkasitti hubatamuu qaba. Kanaaf tarii wanti nuti osoo hin kaasiin darbine dhimma taabotaa kanarratti kana wal qabsiisee kaasu taabonni Tsiyoon biyya keenya keessa jirti. Taabota Tsiyoon jechuun taabota moofaati. Taabonni Tsiyoon egaa taabonni afeera ta'ee taabonni Tsiyoon barbaachisummaa ishee maal namni jedhu jiraachuu danda'a. Taabonni Tsiyoon har'a amma tajaajila sirna waaqeffannaaf hin barbaachistu. Taabonni Tsiyoon sun jechuudha. Taabota akka moofaati waan ta'eef. Akkuma sii kaasee akkas jechuun garuu homaa hin fayyadu jechuu miti jenneerra. Maaliif waan kakuu moofaati inni sun. Har'aaf tajaajila kakuu haaraaf hin fayyadamnu. Bara qiddaaseen ittiin gaggeeffamu taabota sanaan. Garuu akka seenaatti akkuma kakuu moofaa har'a kitaaba irratti nuuf barreeffamee jiru sanatti akka seenaatti of harkaa qabaachuu dandeenya taabota sana. Garuu akka taabota isa kaanii akka taabota isa bakka iddoo aarsaa jenne sanaatti aarsaa isa kakuu haaraaf hin fayyadamu jechuu barbaade. Kanaaf isa kanas akkasitti hubachuun barbaachisa. Kana fakkaata.
Amen. Barsiisaa keenya dhugumatti baay'ee barsiistan baay'ee beeksistan gaaffiiwwan kaan hundumaadhaaf sirriitti akkaataa malu nuuf dhimbiibanii jirtu. Kan wajjin ture barsiisaa keenya barsiisaa Daaqoon Lammeessaa Tashoomeeti. Waaqayyo sagalee jireenya isaanii dhageessisu ammuudhumaatti tajaajila mana isaanii taasisu mana isaa keessa jabeessee isaanii dhaabu. Akkasumas dhaggeeffattoonni hordoftoonni miidiyaa Sotoriyaa bakka garaagaraa taa'uudhaan sagantaa kana hordofaa kan jirtan irraa barachaa kan jirtan wanta guddaa wanta hedduu akka irraa baratan abdii qabna. Wanta ifa isiniif hin taane gaaffii kan isinitti ta'u yoo jiraate akkuma barsiisaan keenya kaasan saanduqa karaa yaadaa yookaan koomentii jalatti barreessitanii gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo gara fuulduraatti dhimma irratti isiniif dhimbiibamuu barbaadan yoo jiraate yookaan gaaffii irratti isiniif dhimbiibamuuf dhimma irratti sirriitti hubannoo gahaa argachuu barbaadan yoo jiraate karaa sarara keessaadhaan nu qunnamtanii yaada keessan kennachuu dandeessu. Waaqa nu jalqabsiise nu eegalchiisee hanga kanaatti gidduu keenya ture maqaan isaa kan ulfaate kan galatamu nuuf haa ta'u kan baranne kana laphee keenya keessa nuuf haa buushuu eegatis isaatii kana kan dhugee ammas dabalee maqaan isaa kan ulfaate kan galatamu nuuf haa ta'u ulfaattuu haalata qulqulliitti dhufee maaliif galanneef kabajnaa haa ta'u ulfaata fannoo isaafis galanne haa ta'u yeroo hundaa hanga bara baraatti ameen galatuma.